Oduu ammee Eeziyaan balaa kirkira lafaa hamaan akaamte. Wanti baay'ee nama gaddisiisuun namoonni 200tti dhiyaatan du'aniiru. Namoonni gara buuteen isaanii dhabames hedduudha. Balaan kirkira lafaa Taayilaandii kaasee Chaayinaatti fuullee kun ilaaluuf iyyuu baay'ee kan nama sururudha jedhameera. Bal'ina isaa isin biraan geenya. Daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti ammas wallabdee uumameen namoonni du'uun dhaga'ame. Torbanotaan dura lammiileen Itoophiyaa fi Keeniyaa daangaa irratti walitti bu'uun namoonni hedduun erga dhumanii booda araarri bu'uun ni yaadatama. Dabalataan lammiileen Keeniyaa kunniin lammiilee Soomaaliyaa wajjinis walitti bu'anii jiru. Walitti bu'insa daangaa Itoophiyaa, Soomaaliyaa fi Keeniyaa irratti adeemaa jiru kana ilaalchisee odeeffannoo bal'aa fi quubsaa qabanneerra waliin tura. Nagaa yeroo hundumaa kan dheebotuu fi argatee kan hin beekne waggoota 75 darbaniif nagaan keessatti argamee kan hin beekne bahi giddu galeessa ammas akaa'amuutti fufeera. Israa'el magaalaa Beerut irratti haleellaa cimaa geggeessitee jirti. Hizbollaa fi Israa'el gidduutti ammas lolli cimaan eegaluuf jedha. Ofii dubbiin baha giddu galeessaa kun maali? Israa'el sababa maaliitiif magaalaa Beerutiin rukutuu dandeesse? Bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Odeessa keenya oduu ammee argameen jalqabna. Israa'el magaalaa Beerut irratti haleellaa cimaa raawwatte. Israa'el magaalaa guddoo Libaanos kan taate Beerut irratti haleellaa qilleensarraa geggeessuun ishee dhaga'ameera. Akka BBC'n gabaasetti Israa'elii fi Hezbollaan ji'a sadaasaa keessa waraana dhaabuuf erga walii galanii Beerut haleelamuun kun kan jalqabaatu jedheera. Haleellaa kana kan geggeessite rokkeetiiwwan lama gara kaabaa Israa'elitti dhukaafameen sa'aatii lama booddee ta'uunis gabaafameera. Humni waraanaa Israa'el ibsa baaseen magaalaa Beerut mana kuusaa diroonii Hezbollaa irratti haleellaa raawwachuu beeksisee jira. Hezbollaan ammoo haleellaa rokkeetii Israa'elitti dhukaafame keessa harka akka hin qabne hubachiisee jira. Israa'el rokkeetii Libaanos irraa garasitti dhukaafame waliigaltee kan cabsedha yoo jettu waajjirri pireezidaantii Libaanos ammoo haleellaan Israa'el waliigaltee waraana dhaabuu ji'ootaan dura mallattaa'e kan sarbe ta'uu beeksisee jira. Israa'el misaa'eloonni lama Yemen irraa itti dhukaafamuun qolachuu beeksifte. Humna waraanaa Israa'el wabeeffachuun Reuters akka gabaasetti misaa'eloonni kunniin osoo daangaa Israa'el hin seeniin rukutamanii kufanis jedhameera. Hidhattoonni Hutii Iraaniin deeggaraman deeggarsa Hamaasiif qaban agarsiisuuf diroonii fi misaa'iloota gara Israa'elitti dhukaasaa turan. Ji'a Amajjii keessa Israa'elii fi Hamaas dhukaasa dhaabuuf walii galuu hordofee Hutiin Israa'el irratti haleellaa geggeessuu dhaabuu beeksisee ture. Torbaniin dura Israa'el Gaazaa irratti lola jalqabnaan Hutiinis Israa'el haleeluu akka eegalu beeksisee ture. Bitootessa 15 irraa eegaluun ajaja pireezidaantii Tiraampiin Ameerikaan haleellaa gurguddaa buufataalee Hutii Yemen irratti geggeessaa akka jirtu ifaadha. Kirkira lafaa hamaan Maayinaamaaritti mudachuun fageenya dheeraa irratti Baankookitti miidhaa qaqqabsiise. Jarmiyaan qorannoo Ameerikaa Geological Survey jedhamu kirkirri lafaa hamaan Maayinaamaaritti mudate kun maagniitiyuudii 7.7 ta'uu mirkaneessee jira. Iddoon balaan hamaan kun itti mudate kun magaalaa Maayinaamaar Sagaayingii jedhamurraa kallattii kaaba lixaan kiiloomeetira 16 fagaateeti. Garuu dambaliin isaa hanga Taayilaandii fi kibba lixaa Chaayinaatti fuulla'uudhaan miidhaa geessiseera.
Bangkok keessatti gamoowwan balaa kanaan manca'aniiru. Miinaamar magaalaa Naypyidaw keessatti daandiirra miidhaan ga'eera. Gamoowwan dhedheeroon Bangkok keessatti argaman akkaataa kirkira lafaa damdamachuu danda'aniin hin ijaaramne. Kanaaf miidhaan qaqqabuu guddaa ta'uu ibsanii jiru. Mootummaan Taayilaand balaa kana ilaalchisee koraa hatattamaa gaggeessaa jira. Balaa kanaan lubbuun nama hedduu darbuun kan gabaafame yoo ta'u, lubbuu baraartonni gamoo jijjigee sakatta'aa jirus jedhameera. Aangaa'onni Taayilaand akka jedhanitti gamoon abbaan darbii 30 balaa kirkira lafaatiin daaraa ta'e kun reefu ijaarame jedhaniiru. Gamoo kana keessaa namoota 50 ta'antu turanii kanneen keessaa 7 yoo ba'an 43 ammallee hin argamin jiru jechuudhaan jarmiyaa dhiyeessii qoricha yeroo balaa tasaa National Institute for Emergency Medicine jedhamu Facebook irratti barreessee jira. Namoonni 43 ammallee hin argamin akka jiran gabaasii AFP poolisii wabeeffachuun dabarse ni mul'isa. Qondaalli poolisii Wuraapat Suuktaayii wayitaan bakka gamoon itti kufe kana qorannoof ga'u namoonni gargaarsa gaafataa turan jechuun AFP'tti himaniiru. Gamoon balaa kirkira lafaan manca'e kun waajjira mootummaaf ijaaramaa tures jedhamee jira. Walumaa galatti balaa kirkira lafaa cimaa Maayinaamaar mudatee lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jiraachuun ibsameera. Hanga ammaatti namoonni 200 gahan du'uu fi kanneen miidhaan qaamaa irra ga'e 735 ol ta'uun ibsamee jira. Dhaabbanni ji'ooloojii Ameerikaa akka ibsetti kirkirri lafaa cimaa kun Riiktar iskeelii 7.7 giddu galeessa Maayinaamaaritti mudachuu irraa kan ka'edha. Namoonni hedduun du'uun gamoowwan baay'een kan jijjiganis jedhameera. Kirkirri lafaa Maayinaamaar kun hanga biyyoota ollaa kanneen akka Chaayinaa fi Taayilaandittis dhaga'amuun ibsameera. Taayilaanditti gamoon jigee hanga namoota 3 ajjeesuunis kan ibsame yoo ta'u, magaalaa guddoo Taayilaand kan taate Bangkok keessatti gamoowwan wayita jijjigan ijaan mul'ataniiru. Daandiinis babbaqaqee mul'ateera. BBCtu gabaasa. Walitti bu'insa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa irratti irra deddeebiin mudatee lammiileen Itoophiyaa 4 ajjeefaman. Naannoo daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa ganda kurkur jedhamtu keessatti walitti bu'insa bitootessa 22 bara 2025 uumameen lammiileen Itoophiyaa 4 yoo ajjeefaman 3 ammoo madaa'uun jiraattonni fi qondaaltonni mootummaa Addis Istaandarditti himaniiru. Jiraataan nageenya isaaf sodaachuun maqaan isaa akka hin dhahamne gaafate tokko walitti bu'insi kun sanbata darbee bitootessa 22 bara 2025 galgala akka mudate Addis Istaandarditti himeera. Yeroo sanatti dargaggoonni aanaa Dassanech naannawaa sanatti socho'anii ilaaluuf gara kurkur osoo imalaa turanii hidhattoota Keeniyaa Turkaanaa irraa dhufan waliin walitti bu'uun dargaggoonni 4 ajjeefamuu himameera. Dargaggoonni Keeniyaa 11 turan isaan warri Keeniyaa lakkoofsaan baay'eedha osoo deemanuu dargaggoota isaanii waliin walitti dhufuun walitti dhukaasuu eegalanis jedhaniiru. Gama keenyaan dargaggoonni 4 du'aniiru kan jedhan jiraataan kun dhukaasa kana gidduutti gama Keeniyaa irraa jaarsi tokko ajjeefamuun ibsameera. Dhimma kana ilaalchisee Addis Istaandard waliin haasaa kan taasisan itti waamamaa mootummaa Aanaa Dassanech obbo Masaay Leebaan walitti bu'insa kanaan lubbuun namoota 4 darbuu mirkaneessineerra jedhaniiru. Dargaggoonni Itoophiyaa sakatta'insaaf osoo socho'aa jiranii milishoota Turkaanaa Keeniyaa waliin walitti bu'uu isaanii kan ibsan obbo Masaay namoota walitti bu'insa kanaan lubbuun isaanii dhaabaniin alatti namoonni 3 madaa'anii gara buufata fayyaa Omraatii seenuun yaala argachaa akka jiranis ibsaniiru. Itti dabaluunis guyyaa itti aanutti jechuun bitootessaa dilbata 23 bara 2025 hidhattoonni Keeniyaa irraa dhufan bakka Gooroo jedhamutti dhukaasa banuun loon 100 lakkaa'aman saamanii fudhachuuf socho'aa akka turanis himaniiru. Haa ta'u malee hawaasni naannoo sanaa walitti birmachuudhaan loon deebifachuuf dhukaasa banuu eeruun dhukaasa gidduutti namni Keeniyaa Turkaanaa irraa dhufe tokko akka ajjeefamee himaniiru. Naannichi nageenyaaf waan rakkisaa ta'eef irra deddeebiin walitti bu'insi hedduun akka uumamu kan eeran obbo Masaay itti dabaluudhaan hawaasni naannoo kanaa iddoo biraa akka hin deemnee fi tasgabbaa'ee akka taa'uuf caasaa nageenyaa keenya waliin hojjetaa jirras jedhanii jiru. Kanaan duras godina Oomoo Kibbaa Aanaa Dassanech naannawaa daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaatti walitti bu'insa hidhattoota Keeniyaa irraa
dhufaniin ka'een yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 13 yoo du'an 2 madaa'uu Addis Standard gabaasee ture. Kana malees meeshaa kiyyeessa qurxummii 130 dabalatee bidiruuwwan 6 qurxummiiwwan goggogaa hanga 500 gahan lammiilee Itoophiyaa kana jala saamamuu fi qabeenyi dabalataallee saamamuu gabaasni Addis Standard qindeessee ni mul'isa. Odeessuma wal fakkaatuun daangaa Itoophiyaa, Somaalee fi Keeniyaa irratti walitti bu'insi gara biraan uumamuun dhaga'ameera. Walitti bu'insa uumame kanaan lubbuun namaa darbuun kan ibsame yoo ta'u, walitti bu'insa kana tasgabbeessuufis aangaa'onni naannichaa tattaaffii gochaa akka jiran ibsamee jira. Odeessa keenya gara biraatiin pireezidaantiin Raashiyaa Vladimir Putin magaalaa guddittii kaaba geengoo Arkeetik kan taate Murmaansk keessatti dorgommii ji'opolitikaa naannichaa cimee akka jiru akeekachiisuun hooggansa addunyaa Raashiyaan Arkeetik keessatti qabdu cimsuudhaaf dhaadatan. Fakkeenyi inni jalqabaa Putin eeraan yaada Doonaald Tiraamp Giriinlaand dhuunfachuuf qaban ture. Haa ta'u malee hoogganaan Kireemiliin gita isaa Ameerikaa irratti qeequmsa uumaatu hin dubbanne. Sunis kan agarsiisu yeroo ammaatti White House fi Kireemiliin hariiroo deebisanii ijaaruuf yaalaa akka jiranidha. Gabaabumatti karoorri Ameerikaan Giriinlaandii wal qabatee qabdu cimaadha kan jedhan Putin haasawaa fooramii Arkeetik Raashiyaa Murmaanskitti taa'ame irratti taasisan. Karoorri kun hundee seenaa gadi fagoo qaba. Akkasumas Ameerikaan fedhii ji'ootarsiimoo waraana siyaasaa fi dinagdee Arkeetik keessatti qabdu sirnaan hordofuu akka itti fuftu ifaadha. Giriinlaand yoo ilaalle kun dhimma biyyoota addaa lamaati nu waliin waan wal qabatu hin qabus jetti. Har'a Raashiyaan Ameerikaa waliin naannoo Arkeetik kan qabeenya uumamaatiin guutame keessatti yaadatumsa dinagdee tarkaanfachiisaa jirti. Dameewwan murtaa'oo mootummaan Raashiyaa mirkanaa'an keessatti carraa investimentii adda addaa Ameerikaa waliin ta'uun hojjechuu dandeenyu ilaaluuf banaadha jedhu ergamaan pireezidaant Putin investimentii alaa fi tumsaa dinagdee Kiriil Demetriyev. Hojii gaggeessaa olaanaa fandii investimentii kallattii Raashiyaa kan ta'an Mr. Demetriyev karaan duraa qondaalota Ameerikaa waliin marii taasisaa turaniiru. Arkeetik keessatti tumsi investimentii banaadhaa sunis karaa loojistiikii yookaan naannoowwan biroo Raashiyaa fi Ameerikaa faayidaa qaban ta'uu danda'a jedhan ministeerri kun. Haa ta'u malee waliigalteewwan osoo hin taasifamin dura waraanni Yuukireen xumuramuu qaba jechuudhaan yaada dhiyeessaniiru. Namoonni biyyoota lixaa hedduun Raashiyaan adeemsa ishee harkifatee araaraaf yookaan dhiifamaa hin agarsiifne haal duree kaa'uu qofaa himate jedhu. Ani garuu dinagdee fi investimentii irratti xiyyeeffadhee waan jiruuf dhimma siyaasaa irratti yaada hin kennu jechuun Mr. Demetriyev deebii kennaniiru. Wanti ani jedhuu danda'u tokko marii baay'ee gaarii taasifne Ameerikaan ejjennoo Raashiyaa hubachuuf yaaluun ishee baay'ee barbaachisaa natti fakkaatas jedhaniiru. Moskoo waliigaltee Arkeetikii fi guutuu Raashiyaa keessatti bu'aa guddaa argamsiisuu waadaa galuun Washington hawwachuu akka dandeessu ofitti amanamummaa waan qabdu fakkaata. Qondaaltonni olaanoo Ameerikaa waa'ee waraana Yuukireen fi waa'ee Awurooppaa qabxiilee Kireemiliin irra deddeebiin dubbatan yoo ilaalle ofitti amanamummaan sun hubatamaadha. Gaaffiif deebii dhiyeenya kana xiinxalaa Fox News duraanii Taakar Kaarlisoor waliin taasisaniin ergamaan addaa Doonaald Tiraamp Steve Witkoff bu'aa riiferendamii Moskootiin qindaa'ee fi naannoo Yuukireen Raashiyaan qabatamee fi dhuunfatame keessatti gaggeeffame kan fudhatan fakkaata. Kenniinsi sagalee sun garuu hawaasa addunyaa biratti beekamtii hin arganne ture. Hima mata duree gaazexaa Raashiyaa dhiyeenya kanaa tokko jedhetti amma qondaalonni Ameerikaa fi Raashiyaa afaan tokko dubbataa jiru jedha. Giddugala magaalaa Murmaansk keessatti afuufeen qurxummii guddaan tokko addabaabayii magaalattii keessaa tokko irra kaa'ameera. Fakkiin qurxummii kunis shiboowwaniin kan hidhame yoo ta'u galaanaa balooneewwan dagaa meetiidhaan fakkeeffamuun qophaa'e irratti bololi'aa jira. Balooneewwanis qurxummicha jalaa qilleensa waan shubbisaa jiran fakkaatu. Inni ijaarsa baay'ee guddaadha garuu Raashiyaan Arkeetikiif hariiroo biyyattiin Ameerikaa waliin qabduuf hawwii guddaa qabdis jedhaniiru. Fakkiin qurxummii sunis maatiiwwan hedduun suuraa waliin akka kaaniif haalaan hawwataa jiras jedhameera.
lammiilee Raashiyaa yaadatumsa dinagdee Ameerikaa waliin Arkiitik keessatti taasisan akka deeggaranii fi yeroo Waashingten Mooskoo maddii dhaabbachuun mul'attu arguun kan isaan ajaa'ibsiisudha jedhamas jira. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.